السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قاعد ما نروح بكرة ترك نجيني سنبرة هاجرات سنجتا النجيا كوتي أنت أنا كوبي أداتا كان كبدي سنديا كوبي انتي ترى أرتستيكي نجالة ما كبجمع أرتستيكي يا بقالا سربا بريدا كأمة أوروما كان كاسو قديستين جرا سرب إساء أكاتي يوتيوب إساء ترى تداودا أرتستيكي يان كان درس سيرو موتما نمانيا تنكون artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa nurraa dhabamsiisee barraaq jechuudhaan uummatatti onnee horateetiin kan jedheedha. Akkuma immoo warri maqaa isaatiin yuutuubii banatanii daldaltan maqaa keessaniin jiraachuu hin dandeettani haga yoommoo waan namaa nyaattan hattuun bakka marattuu hin dandeessitu jechuudha. Warri waa balleessuu dandeettan dhayxaniitiin akka irratti ripoorti gootan piliis irratti cufa maqaa isaatiin banatanii akka yuutuubiin isaa jalaa fashalaa godhaa jiran jechuudha. Bakka hedduutti irratti cufaa warra dandeetti irratti cufuu qabaatan jechuudha. Akka ripoorti irratti godha akka yuutuubiin isaa malee kabaraa hin hojjanne jechuudha. Maqama isaatiin yuutuubii isa fakkaatu bananiitiin ittiin daldalaa jiranii yuutuubiin isaa gara hedduutti ilaalamaa jira jechuudha. Sirbi inni gadhiise jechuudha. Kanaaf warri amma maqaa namaatiin deemtan rabbii jedhaati maqaa namaatiin hin daldalina. Maqaa keessaniin jiraadha. yuutuubii keessan banadhaati dhuunfaa keessanitti waan bareedu irratti dalaga maqaa namaatiin bantanii maqaa namaatiin hin daldalina uftaa jiraadha. Maqaan namaa homaa siin godhu jajjabinna qaba namni hunduyyuu uumama isaatiitti kennaa qaba. Rabbiin siif kenna waan ati dandeettiin hin hojjedha jettee karoorfatte wanti si dhorgu hin jiru jechuudha. Haga maqaa namaatiin deemtu maqaa keetiin hojjettee jijjiirama tokko fiduu dandeetta jechuudha. Maqaa namaatiin dhokattee maqaa nama sanitti tolchitaa beekamtii nama saniif dabalta malee maqaa namaatiin yoo daldalte wanti ati argatu tasuma hin jiru jechuudha. Beekamtii hayyee jaalatamtoota fi kabajamtoota kiyyaa badhaadhaa dhaqaatii yuutuubii isaa irratti daawwadhaa isiniin jedha.